ati qarshii argachuudhaaf carraa kana hin beekne ta'a. Namoonni baay'ee onlaayinii fayyadamuudhaan mi'oota xixiqqoo biyya alaatti fichisiisuudhaan gurguranii qarshii baay'ee itti argachaa jiru. Amma kana isinitti himu akkaataa AliExpress irraa mi'oota ajajnee mi'oota xixiqqoo ajajnee qarshii baay'ee irraa buufannuudha jechuudha. Ani arra isiniif qopheesse akkaataa AliExpress irraa daldala jalqabdanii bu'aa guddaa itti argattanidha. Yoo ati yeroo jalqabaatiif drop shipping dhageesse fi hojii onlaayinii hojjechuu barbaadde viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaali. Karaa tokkoffaatiin kan laallu AliExpress maali? AliExpress tajaajila daldala addunyaa irratti beekamaa oomishoota gurguddoo gatii xiqqaan kan nuuf dhiyeessudha. Karaa lamaan AliExpress irraa daldala jalqabuu dandeenya. Karaan tokkoffaa meeshaalee AliExpress irratti ajajnee meeshaa san fichisiisuudhaan karaa meeshaa san fichisiisuudhaan meeshaa san suuraa kaasnee karaa sooshaal miidiyaa karaa TikTokii, karaa Facebookii fi karaa Instagramii yookiin hiriyoota keenyatti himuudhaan meeshaa san akka gurguramu itti beeksisuudha. Achumaan meeshaa san akka itti gurguramu erga beeksisnee booda meeshaa san gurgurree qarshii irraa argachuu dandeenya. Karaa lammaffaan immoo AliExpress irraa meeshaa AliExpress irraa garree meeshaa wayii suuraa kaasnee karaa sooshaal miidiyoota keenyaa fi karaa namoota naannoo keenya irratti jiru himuudhaan walii galchisiisuudhaan akka meeshaa san isaan irraa bitan amansiisuudhaan gatiis walii galuudhaan meeshaa san yeroo kanatti isiniif hinnaa jettanii walii galuudhaan meeshaa san fichisiistanii karaa baay'eetiin gurguruu dandeessu jechuudha. AliExpress akkamitti jalqabu kan jedhuuf AliExpress irratti meeshoota kanneen akka AirPodii wantoota xixiqqoo wantoota doolaara 20 gadi ta'an ajajuudhaan meeshaa san asitti finnee gurguruu dandeenya isiniin jedheera. Meeshaa san asitti finnee gurguruu dandeenya. Meeshaa san ajajnee sooshaal miidiyoota banannee TikTokota, Telegiraamotaa fi namootatti himnee meeshaa san akka gurgurru isinitti himeera. Oomisha bareedaa barbaadu AliExpress irratti yoo ajajnu oomisha bareedaa oomisha nurraa ka'uu danda'u barbaadu. Fakkeenyaaf AirPodii tokko yoo ajajne AirPodii kana amma duraan welcome dealiin jira ture. Yeroo welcome dealiin jiraatu san meeshota birrii 150 Itoophiyaa birrii 150 finnee yeroo 1500 illee gurgurre jirra jechuudha. Anamma yeroo 150 fidee yeroo 1500 AirPodota fidee gurguree jira. P9 RCT jedhamu sun jira. Isa 150 finnee yeroo 1700 illee gurguree jira jechuudha. Amma akka beekamu Itoophiyaa keessatti welcome dealii ka'eera. Welcome dealii nurraa kaasaniiru. Sababni isaas namoonni baay'ee asitti fidanii akka baay'ee buufataa jiran wanta tuqqaamaan isaan bira ga'eef jechuudha. Amma maal gochuu dandeenya? Karaa sadii welcome dealota kan argachuu dandeenya jechuudha. Karaa tokkoffaan wantoota geemota achi keessa jiru geemota achi keessa jiru taphachuudhaan akka meeshaan sun karaa kuupoonota nuu kennamu geemota achi keessa yoo taphattan kuupoonota adda addaa nuu kennu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kuupoona 3 tuqaa doolaara karaa 3 tuqaa 2 miliyoona qaba jechuudha. Amma kuupoona karaa na qaba hanga doolaara 3 tuqaa 2 meeshota hanga achii fi isaa gadi argachuu nan danda'a jechuudha. Kanaan gooye geemota taphachuudhaan akkas doolaara kanaan AliExpress irraa barbaade ajajuu nan danda'a jechuudha. Baay'ee wirdi agaruu itti hojjannaan ni danda'ama. Lammaffaan immoo meeshota lamaa ol yoo bittan isarratti maal isinii godhaa? Diskaawuntii isinii godha. Meeshota lamaa ol osoo bittan diskaawuntii isinii godha. Karaa sadaffaan immoo invite. Namoota invite anjoo jira. Invite gottanii namoota baay'ee affeeruudhaan isaanis diskaawuntii argachuu dandeessu jechuudha. Karaa sadan kanaan baay'ee AliExpress irraa qarshii baay'ee hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma AliExpress irraa akkamitti meeshota ajajnaan jedhuuf oomisha adda bareeda ta'e barbaade. Oomisha namni bitu ilaalii orderii baay'ee kan qabuu fi riiviyoota baay'ee kan qabu oomisha akkasii ilaalitii biti. Karaan biraatiin immoo osoo qarshii baay'ee hin baasin jalqabu. Ati amma jalqabdoote
qarshii baay'ee baasuun sin barbaachisu. Qarshii xiqqoon investitti gochuudhaan qarshii xiqqoo saniin jalqabuu ni dandeessa. Jalqabaaf oomisha muraasa fudhadhu gaadha. Fakkeenyaaf oomisha muraasa yoo fudhatte oomisha tokko yoo fidde isa irratti atarraftee birruma saniin oomisha 2-3 bituu dandeessa jechuudha. Inni guddaan immoo meeshaa keessana beeksisi. Meeshaa fichisiiste sana beeksisuu qabda jechuudha. Meeshaa fichisiiste sana akka ani kana jammareera jetteellee namatti himuu qabda. AliExpress jammareera mi'a kana na fichisiisa jettee meeshaa fichisiiste san ni beeksista jechuudha. Meeshaa fichisiisa karaa social media illee haa ta'u, karaa TikTok illee haa ta'u, karaa inni tokkoffaa maanni karaa Telegiraamaan piroofaayilii kee irra gochuudhaan yookiin istoorii keetillee yoo goote istoorii irra meeshaan kun ammana ni gurgurama jettee istoorii irra keetirra illee gochuudhaan waan hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Oomisha baay'ee tuffatamaa yookiin kan sirraan kan filatiin isa sittanii. Akkana gochuudhaan AliExpress irraa akkaataa biiginarii nama ta'eef kuni gahaadha jeena jedhe. Yeroo biraatiif akkaataa AliExpress irraa maaliyan maasterkaardii karaa itti baaftanii homaa maasterkaardii karaa homaa isinii kaffalchiisu hin jiru. Maasterkaardii ofii baastanii karaa saniin doolaara itti galchitanii akkatti AliExpress irraa itti bittan viidiyoo biraatiin kan wal arginu ta'a. Viidiyoo kana amma like, share, subscribe kun hundi jalqaba qofaadha. Yoo ati akkasitti hojii jalqabde siif bu'aa guddaa fiduu danda'a. Viidiyoo kanarratti barattee yoo jiraatte like, share, subscribe gochuun na duuka dhaabbadha. Yaada qabdu comment irratti na barreessi. Anis sifan deebisa. Viidiyoo itti aanuun haala AliExpress irraa meeshaa itti ajajuu fi doolaara bittee AliExpress irraa akkamitti meeshaa san akka bittuun isinitti agarsiisa. Channel kiyya kana subscribe gochuun na duuka dhaabbadhaan isinin jaa galatooma.